Maalidhaan ergisilaati isin eeyyisiisu? Isin lamman boonaaf caalaa maalidhaan isin eeyyisiisu? Ilaahtii jira ananti ituma dhufaa jirru sila gara mana barumsaa kanaatti birrii 10 lafa arganne anii fi hiriyaan koo birrii 10 kana gaafa argannu eenyutu fudhataa jenna achii booddee namni soba guddaa sobe birrii 10 fudhata jennaan soba xinnoo sobe birrii 10 kana nan fudhadhaa inni immoo soba guddaa hin sobe kanaaf birrii kana eenyutu fudhata soba guddaa eenyutu soba eenyutu hin sobu isa waliin mari'achaa turre. Dhugaadha teacher. Amma yoolaannis soba guddaa sobne. Namni birrii 10 kana fudhatu immoo nama soba guddaa sobedha. Kanaaf walii galuu dadhaba. As teessanii birrii irratti wallaltu? Waa'ee birrii waa'ee soba haasoftu? Ani yeroon umurii keessan kanarra ture sobni maal akka ta'e iyyuu beeku. Isin as taa'aati barumsa dhiisaatii waa'ee soba waa'ee birrii haasa'a. Fudhadhaa teacher. Maalidha kun? Birriidha. Nu ergisilaatii nama soba guddaa sobuu eegaa turre isin immoo soba guddaa sobdanii birrii kana fudhattu jechuudha. No, 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 no.